keenya firaa'ol itichaa biyya Ameerikaa irraati. Mucaa kanaaf akkuma viidiyoo argeen karaa keenya jechuudha karaa garee atis nama chaaritii qarshii kumaa 200 ergeefii jira. Nuus kunoo harmeesaatti kenninee jira. Kun qarshii 200 dha. Tole nagaa waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota maatii taaddaluutu akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani nagaa kootti galata waaqayyoo. Nagaa kootti aansuudhaani warroonni haaraa taatan like subscribe gochuudhaani maatii kootti dabalaman sinin jechuuti jaaladha. Akkasuma viidiyoon asirratti argitan kun viidiyoo hedduu nama gammachiisudha. Mucaa kana hundi keessan ni beektu, Barsuu Fiqaaduu kan jedhamu hundi keessanii koomedii akka ta'e hin beektu. Kanaaf iyyuu jechuudha mucaan kun samoona darbe miidiyaa kanarra deddeebi'aa ture. Innis haala rakkina guddaa keessa akka jiru himamaatii ture jechuudha. Warroonni gargaaraa turtanii waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu, bakka fuutanii waaqayyotti isiniif haa guutu sinin jechuuti jaaladha. Sababii isaa jechuudha mucaan kun saayikoosaa akka hin miidhamne warroonni siif jirraa jabaadhu jettanii bukkee dhaabbattanii waaqayyo gooftaa sinaa haa eebbisu sinin jechuuti jaaladha. Sababii isaa jechuudha daa'imni xixiqqoon kuni ganaa ol guddatu ganaa waa baay'atu isaan eeggata. Ganaa biyyaatiif illee hin barbaachisu maatii isaanii akkasuma waa baay'ee jechuudha. Mucaan kuni yeroo baay'ee karoora jechuudha. Interview yeroo ta'utti gaafa guddatte yookiin qabeenya osoo argatte maal gochuuti qabdaa yeroo jedhanii gaafatanii hiyyeessa gargaaruun qabaa jedha dubbata gizee baay'ee jechuudha. Namoonni immoo jechoota hin taane naan jedhu atiyyuu hiyyeessadha maal hiyyeessa gargaartaa naan jedhanii natti dubbatu jedhe. Kanaaf iyyuu namoonni baay'een mooraalee nama tuqu yookiin saayikoo nama tuqu osoo hin taane abshir waaqayyo itti si gahaa hin guddatte akkuma yaaddi kana hiyyeessa gargaaruu dandeessa jedhanii daa'ima kana osoo jajjabeessanii baay'ee namatti tola jechuudha. Jechama sammuu daa'imti jechuudha yeroo baay'ee waan baay'ee daftee qabatti jechuudha. Sammuu daa'imaa fi miimooriin tokkodha. Dafanii waan argan seef godhatu jechuudha. Inni raaffatanilleedha. Kanaaf iyyuu daa'ima saayikoo jecha tulfaatu jecha sammuu isaanii qabutti dubbachuurra jecha isaan gammachiisu jecha karaa fuulduraatti gaafa guddatan waan gochuutti qaban yoo itti himanii jajjabeessan baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaaf iyyuu Barsuun Fiqaaduu baay'ee nama kofalchiisa. Haalli gochoonni isaa fi fakkaatti isaa akka Haacaaluu Hundeessati jedhamee yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti hin dubbatama jechuudha. Haa ta'u malee harmeesaa rakkina hamaa keessa akka jirtu miidiyaa irratti bahee jira. Haa ta'u kaa uummanni Oromoo nama gargaarutti duubatti hin jiru yeroo baay'ee nama gargaaru jechuudha. Waaqayyo baraaf jireenya isaanii haa eebbisu. Akkasuma obboleessa keenya firaa'ol Ameerikaa irraa 200 gargaaruun jechuusa baay'ee aarsa nama kaffaleedha jechuudha. Namoonni 200 jechuun 200 jechuun birrii 2 miti yookiin 200 miti. Kanaaf iyyuu 200 jechuudha. Waaqayyo baraaf jireenya isaa haa eebbisu waan inni yaadilleetti isaaf haa guutu. Mucaan kun akka gammadu akka karaa fuulduraatti sammuu safiriitii akka baratu wanta jalqabe kan koomedii garaagaraa hojjetu kanallee akka itti cimu akka aartii Oromoo guddisu akka bakka beekamtii kana caalu akka argatu waan sammuu safiriitii guddatu waan isa gammachiisu waan guutaniif waaqayyo gooftaan isaan haa eebbisu. Akkasuma birriin kun hin dhumti. Kanaaf iyyuu harmeessaallee hedduutti miidhamte ilmoo kee kana mangistiidhaaf kenni jennaan lakki gaafa nani du'e gaafa nani lubbuun kiyya keessaatii bahee reeffa koo jalaatii fuudha mangistiidhaa kennaa malee ani hamma osoo lubbuudhaan jiru dhala koo mootummaadhaaf hin kennu jedhee tan didee rakkina hedduu dararama hedduu keessa darbeenii isa guddise jettee jirti. Haayee dhugaadha. Haati hofii jechuudha. Rakkadhe jettee nama hin gattu. Haarsaa hedduu namatti kaffaltee nama guddisti jechuudha. Gatiin harmee dubbatamee hin dhumu. Oolmaan harmee namaaf ooltu dubbatamee hin dhumu jechuudha. Kanaaf iyyuu baga guddiste. Kana galgala ishii boqonnaa ishii ta'uutii danda'a. Sababii mucaa kanaatiin hammayyuu beekamtee amma kanaayyuu mul'atteeyyuu gargaarsa amma kanaa argachuu ishiyyuu waan mucaan kun namootatti dhiyaatee rabbiin beekumsa kennee fi wantoota koomedii garaagaraa hojjeteen uummata irratti beekameef namni hanga kana gargaaruu danda'e jechuudha. Haa ta'u malee warroonni sammuu isaanii qaroomee warroonni waa baay'ee hojjechuuti danda'an baay'ee isaanii ukkaafamanii yookiin ifattu osoo hin bahin kan jiran hedduutu jiru jechuudha. Kan akka mucaa kana sun yoo maal ta'eeti sodaa fi
nama ifatti isaan baasu dhabuurraan kan ka'e jechoota hin taane daa'imatti dubbachuun gaarii miti. Ati maal dandeessaa? Ati maal beektaa? Akkasii ati daa'imadha akkas jechuun miti. Ati hin dandeessaa? Ati waan hunda gochuuti dandeessaa jedhanii jajjabeessuudha jechuudha daa'ima. Sammuu isaanii firii ta'ee guddata jechuudha. Gaafa jechaa hin taanetti dubbannu immoo sammuun daa'ima sanii qabamee maal ta'a beektu duubatti hafaati deemu jechuudha. Kanaaf iyyuu waan hundarratti jajjabeessu waan hundarratti ati cimaadha ati jabduudha jedhanii jajjabeessuun gaariidha jechuudha. Kanaaf iyyuu mucaan kun dhugaa hedduu na gammachiise gargaarsa amma kana argachuusaa hedduu na gammachiise. Akkasuma obboleettiin keenya hawwiin Dubaa irraa wantoota isa barbaachisu kan akka televezyiinii diishii wantoota ulaagaalee isa barbaachisu guutteefi jirti. Ishillee Waaqayyo baraaf jireenya ishee haa eebbisu bakka kana fuutee Waaqayyotti haa guutuufi dhugaa hedduu nama gammachiistu jechuudha. Uummanni keenya gaafa nama rakkate tokko gargaartanii akkasuma obboleettii keenya wantiyyaa yeroo sana haala ulfaataa keessa turte akkasitti rakkatte uummanni waan bira dhaabbateef jechuudha. Amantiidhaan osoo waliin qoodiin zariidhaan osoo waliin qoodiin bukkee ishii waan dhaabbataniifi har'a ifatti baatee barumsa ishii haalan illee bakka feemes taatee jiraatti jechuudha bashannantee. Osoo miidiyaatti hin baane ta'e osoo uummanni bukkee hin dhaabbanne ta'e mucayyoo sun har'a daandii irratti kuftee hafti jechuudha. Ishii duwwaa miti dhalli ishii sunillee daandii irratti kufti jechuudha. Kanaaf iyyuu wal gargaaranii akkasitti wal bukkee dhaabbachuun hedduu nama gammachiisa hedduu namatti tola jechuudha. Dhugaa gangama kootiin hedduun itti gammade jechuudha. Gaafa warroonni rakkatan akkasitti bakka gargaaramanii sammuu isaanii firii akka ta'u gaafa godhanii hedduu namatti tola jechuudha. Waaqayyo isaan haa beesu warroota akkasii haala kana hunda mijeessanii dhugaa hedduu tokko jechuudha namatti tola. Mucaan kun immoo dhugaa nama hasitti hafu miti. Nama gana waa baay'ee hojjechuu danda'udha. Umurii isaa ganaadha. Sadarkaa kanatti hamma kana kan yaalee borummoo gaafa guddachaati deeme amma maal akka inni hojjetu tilmaamuun namatti ulfaatu jechuudha. Kanaaf obboleessa kana bira dhaabbachuun baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Hunduma keenya akka mucaa kana gargaarame Waaqayyo gooftaan isaan haa eebbisu. Maatii nama baay'eetu bukkee dhaabbate jechuudha. Namni hanga qabuun 2,510 odoo hin jedhin nama baay'ee bira dhaabbate. Kanaaf hedduu namatti tola jechuudha. Warroonni gargaartan Waaqayyo gooftaan bidira keessan haa deebisu sinin jechuutiin jaaladha. Hangama kootiin hedduun itti gammadee hedduun itti bohaare. Sababii isaa mucaan kun keessa isaa baay'ee miidhamaa ture, beela'aa ture, mana jireenyaa kiraayii keessa ture. Kanaaf iyyuu sammuu isaa baay'ee qabamaa ture jechuudha. Ani rakkina guddaa keessan jira jedhee dubbate. Jechoonni inni dubbatullee jechoota baay'ee garaa nama raasan jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaafi. Akkasa eebbistan barbaanna qabadhaa kana. Baay'een gammade waan hin yaadamnetu ta'e. Ani dhugaadhaaf kanatti ta'a mitiiti. Guyyaa tokko yoo namni mandara keessaa yoo na beekas na argas jedhee yaadeen beeku. Ani nama dhokattuu maatiinis ta'ee alattis ta'ee dhokattuu nama gatiin qabne nama tuffatame nama bakkeetti gatamedha. Gaafa mucaa kana faana rakkadhee guddisu yeroo
mootummaaf kenninaan jedhani hin kennu. Mucaa kana gaafa nani du'e haa fudhatanii yeroo nani du'e reenfa koo jalaa fudhatan jedhee yeroo murteessee amma har'aatti aarsaa kaffalee yeroo kanaan ga'e Ameerikaadha namni yaadee namni naaf kennaa dhiisii asitti iyyuu namni birrii tokko lama natti kenna nama yaadneedhaan garuu ani hin beeku waan hin jedhu wallaale. Galatoomaa eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisu lafa sin hir'istanitti siniifaa guutuu uummata Oromoo martinuu hundi keessan iyyuu bakka jirtanii kan na deeggartan bukkee koo kan dhaabattan waaqayyo sinaa gargaaru eebbifamaa obboleeyyan koo bukkee koo dhaabbatanii akkan gargaaramu taasisanis immoo waaqayyo isaanaa eebbisu firaa'ol itichaa waan na deeggarteef galatoomi eebbifame waaqayyo isaa eebbisu. Kana qofa miti obboleettiin keenya masii Dubaay irraa viidiyoo mucaa kana argitee fedha isaa kana wanta inni barbaadu kana TV yeroo inni jedhee haasa'u argitee baay'eetti dhaga'amee habitamuuf jettee kunoo wantoota TVdhaaf barbaachisan hundumaa guuttee jirti. Masii siinillee baay'ee hin galateeffanna. Hundumtuu iddoo garaagaraa kan jirtan jaalala keessan mucaa kanatti kan argisiistan birrii 50 birrii 100 birrii 10,000 5,000 deeggaraa turtan wanta isiniin jennu hin qabnu waaqayyo isinaa eebbisu. Egaa gargaarsi keessan ammallee itti fufuu akkaawuntiin harmee mucaa kanaa kaapshinii irra jira isinii barreessinee jirra. Gargaarsi keessan adda hin citiini deeggarsa walitti qabameef immoo yeroo dhiyootti kan isin beeksisnu ta'a. Sadarkaa kamirra akka ga'e maal akka goonu hundumaayyuu kan isin beeksisnu ta'a. Obboleessa keenya firaa'ol itichaa yeroo hundumaa dadhaboota keenya namoota rakkatan gargaaraa waan jirtuuf baay'ee waaqayyo si haa eebbisu. Galatoomi ulfaadhu barri kee jireenyi kee haa eebbifamu. Ati eebba biyya keenyaati akkuma keenya obboleetti keenya masii namoonni karaa garaa gargaaraa turtan galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kana qofa miti mucaa kana kan nu qunnamsiisee mucaa kana argannee akka nuun gargaarru kan godhe tiktaakeradha obboleessa keenya lammiidha. Kanaan durallee miidiyaatti otoo hin baasiin baay'ee harmee kana bira dhaabbachaa turre isallee baay'ee galateeffannaa waaqayyo isaa eebbisu jechuu barbaanna. Egaa kana qofa miti namoonni kanaan durallee